bultii keenya Khadijaa jalatti argamtan jirtu nagaa sani waganaaf jiraatan hundumti keessanuu obboleeyyan tiyya ilaalaartu reenfisii hanga yoonaatti mustashfaa keessa jira. Hanga yoonaatti mustashfaa keessa jira. Isiin dhuftee amma waraqaa nu baasuu didanii jennaan amma dhiiftee hin baasii deemte. Garuu ammaaf nu reenfasii bira jirra. Nuti amma jiraannu malee guyyaa duunuu hin beeknu. Maaliif taanaan jireenya keenya isaarraa buun sa'aatii kanaa beekna malee jireenya isa boru ni jiraanna jennu malee yoom akka duunu lubbuun teenya yoom akka dachee kanarraa darbitu tasumayyuu hin beeknu jechuudha. Egaa wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi onnee namaa keessa cabsu keessaa obboleettiin keenya akkuma viidiyoo ishee argitan dhageessan kana miidiyaa kanarratti wantoota baay'eetu deebi'aatii jira. Kanaafuu obboleettiin keenya illee lubbuun ishee biyya namaa keessatti darbee hospitaala keessarree namni reeffa ishee kara biyyaa geessu yeroo dhabamu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Nagaarra isin gaafachuu hin daganne nagaa jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii nagaan koo bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha egaa akkuma jalqaba irratti argitan obboleettiin keenya kun biyya namaa keessatti kan duute jechuudha. Yeroo kaanii balaa tasaatiin duutii dandeenya yeroo kaan immoo nu dhukkubeetuma ta'uutii dandeenya jechuudha. Duute egaa himattee hin nuuftu. Kanaaf immoo duutuu jirti biyya namaa kana keessatti unkaan du'a dhiisatiin mataan namaatu nama hin dhukkubin jechuudha. Obboleewwan keenya yeroo hammaa kana daraan guyyaa guyyaarran du'aatii jiru lubbuun isaanii dhabamaatii jira jechuudha biyya namaa kana keessatti. Yeroo mana namaa kana keessatti lubbuun keenya tartu kana reeffi isaaniitiyyuu akka qoosatti kan laallamu nuti nama hin qabnu waaqayyoo malee nama takka namni nuti qabnu hin jiru jechuudha. Lubbuu keenya tokkittiidha kan qabannee biyyaa baane. Waaqayyoon immoo akkuma biyya keenya nagaadhaan nu baase nagaadhaatti yeroo nagaa miila nagaa fuula nagaa yeroo maatii keenyatti gallu qabeenya caale kana caalu hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een kaayyoo isaanii milkeeffatanii akkuma biyya isaaniitti ba'anii yeroo biyya isaaniitti deebi'an kana kan caale hin jiru jechuudha. Egaa wanti biyya namaa kana nama fidu quufa miti. Hojjedhee boru of jijjiiree maatii kiyya jijjiiree dhala koo boruutiif illee jijjiira jedheeti namni kan biyya isaatirraa bahu. Biyyaa bahuun kan nama gaddisiisu miti yoo itti beekan yoo biyyaa baatee haala jireenyaa itti beektee qarshii argattu sana siraatan ol kaawwatte biyya namaa kana keessatti inuma jijjiiramta guddinarree ni argatta jechuudha. Kun immoo yoo ofii keetiif of taatee siraatan guduufatte waan itti hojjette sana. Egaa obboleewwan keenya kun kinoo yeroo baay'ee lubbuun isaanii biyya namaarratti darbu kana immoo gaafa lubbuun isaanii darburree nama kara biyyaatti reeffa isaanii isaan gashuu baay'ee ulfaatadha jechuudha. Yeroo kanatti nama hin qabaanne taanaan namni cinaa namaa hin jiru taanaan baay'ee ulfaatadha jireenyi biyya namaa. Durattuu durii yeroo ammaa kana baay'ee cimeetii jira. Biyyuma guddatte kana keessattuu baay'uma rakkisaatii jira jechuudha. Obboleewwan keenyarree kaan isaanii dhibamanii kaan isaanii hidhamanii mana hidhaa keessatti kaan isaanii immoo dhibamanii hospitaala keessatti meeqa isaaniitu jira jechuudha. Warreen sooshaal miidiyaa hin fayyadamne meeqa isaaniitu warreen sooshaal miidiyaa kanarratti gadi hin baane kumaatama qabu jechuudha. Kanaaf immoo obboleewwan koo bakka jirtanitti hanga kuftanitti of hin eeginaa jechuudha. Namoonni tokko yeroo gaafa dhukkubanii gaafa dhukkubni isaan qabu amma lafaan isaan dhuftutti eeggatu hin himatan irree. Kun immoo ofii keetiif har'a borootoo jettu dhibeen sun qaama kee keessa nyaatee gaafa nama fixu gizuma tokkoon hojiidhaa dhibeen dhibeedhaa keessa nama immoo kan argu waaqayyoodha. Yoon biyya koo galeen rakkadhaa jedheeti namni dhibeessaa sana dhokfatee kan hojjetu jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo ati waggaa lakkoofsistu biyya kana keessa teesse biyyuma kam keessa waggaa lakkoofsistu waanuma sitti tolee nyaattituma dhugdeetuma akkuma barbaadde taate qarshii sana argattu itti fakkaata. Kanaaf jireenyi biyya namaa akkasiiti jechuudha. Osoo bo'anuu osoo dhiiga bochuu dararaa meeqa keessa argiteeti malee kan itti tolee akka mana haadha isaatitti jiraatu harka 100% muraasa jechuudha. Guyyaadhaan ni argina. Kanaaf obboleettii keenya kana yoo gargaaruu dadhabne namni gargaaru kana keessa mul'atu wanta danda'uufu sheerii gochuudhaan wal cinaa dhaabbachuudha jechuudha. Maaliif jennaan baay'ee ulfaatadha jireenyi lafa kanarraa baay'ee ulfaatee jira yeroo ammaa kana jechuudha. Wanta nama gaddisiisu malee waan nama gammachiisu argaatiin jiru biyya namaa keessattis biyya keenya keessattis wanta gaddaa malee guyyaadha wanta gaddaa arguuf dhagahuu caalaa kan daraan ammaachaa jira baay'eedha jechuudha.
Kanaaf obboleettii keenya kana gargaarree reefumti ishiillee biyya abbaa ishiiti biyyoo abbaa ishiiti irratti hawwaalamte wanta gaariidha jechuudha. Maaf jennaan waaqayyoon biyya namaatti akkas naman taasisin du'aa miti mataan ofiyyuu biyya namaa keessatti naman dhukkubsiisin naman qabnu nuti. Kaleessas nama miti abdannee kan baane waaqa uumaa keenya qofa abdanneeti kan biyyaa baane jechuudha. Akka itti yaannee baane fi wanti nu qunnamu immoo garaagar ta'uyyuu amma jiraattanitti of eeggannoo godhaa. In argitu namoonni baay'ee yeroo hammaa kana laalaa yaadan qabamanii bakka garaagaraatti kufanii kan afan jiru, kufanii kan caban jiru, fooqirraa kan darbatan meeqa isaaniitu jiru. Baay'eedha wanti nama dhiphisu baay'ee hanga kana kan hin jedhamne jechuudha. Hanga jiraattan kana keessatti immoo sammuu keessa firii gootanii jiraachuun immoo dirqama keessanii waan ta'eef obboleeyyan koo hundumti keessanuu of eeggannoo godhaa. Kanaaf waaqayyoon kadhadhaa bakka jirtanitti waaqayyoo isin haa eegu. Hanga kuftanitti nama eegina, hanga namni lafaa ol sin kaasutti nama eegina. Xiqqoo yoo dhukkubsattan namatti birmatadha. Fayyaan keessan irree biyya keessanitti agalu waan ta'eef dhugaa baay'ee tokko nama dhukkubu kana caala kan nama dhukkubu homtuu hin jiru jechuudha. Gaafa fayyaa qabanii gubbaas baatee dakas baatee akka barbaaddetti jiraachuutii dandeessa. Garuu gaafa humna dhabdee dhibamte immoo namni takka namni ol si qabu hin jiru jechuudha. Osoo hin jigin shafoo maroo akkuma jedhan Oromooni. Kanaaf otoo ofii keetiif lubbuun kee hin tarin hanga namni waammattirree nama dhabdutti otoo hin taa'ini. Kanaafuu of eeggannoo guddaa taasisaa isiniin jedha obboleewwan koo. Kanaaf immoo obboleettii keenya kana immoo gargaaruuf immoo sheerii godhaa. Yoo gargaaruu dadhabdan yoo sheerii gootan namni tokko immoo kan rabbiin laaffiseef kan dandeettii nama gargaaruuf humna qabu immoo as keessaa namni tokko gargaaruutiin ni danda'a waan ta'eef obboleettii keenya kana duute homaa gochuu hin danda'amu. Waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru. Maatii fi hiriyoota firoottan ishiitiif immoo jabina aalaatu waaqayyoon immoo maatii ishii madadaa haa jabeessu jenna. Egaa obboloota koo bakkuma jirtanitti waaqayyoon nagaa isinaaf haa buusu. Akkuma nagaadhaan biyya keessanii baatan nagaadhaan biyya keessanitti galaa. Jireenyi baay'ee ulfaatu turre ganama galgala yeroo irribaa akkaataa waaqayyo keessan galateeffadha, waaqayyo keessan kadhadha. Yeroo kamiyyuu tikseen amanamaan isa waan ta'eef tikseen keenya waaqayyoon ala waan hin taaneef isuma bakka kan waa hundumaatiin bakka barbaanne nu ga'u waaqayyoon qofaadha jechuudha. Kan nu jiraachisus kan nu ajjeesus isa waan ta'eef hundi keessanuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf chaayinaalii kootiif warri haaraa taatan like share gochuun jajjabeessaa. Warreen immoo chaayinaalii kiyyaaf haaraa taatan koottaa nutti dabalamaan isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.